waldaa galanni waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Labsii wangeelaa ajaa'ibaa gaggeessuutti jirra. Gooftaan guddaan nu gargaare. Naannawaan argamu kuni galma xibaaraa waaqolii tolfamoo adda addaa jira. Isaan kun gootota wangeelaa dallaa diinaa cabsanii itti seenuudhaan mootummaa Luusfer barbadeessaa oolanidha. Waaqayyo si haa eebbisu waliin jedhame akkuma jirtanitti. Waaqayyo si haa eebbisu. Mishiinaroonni kuni waldaa kiristaanaa galata waaqayyoo fi mishiinaroota waldatti hedduu tas keessa jira. Akkuma kana barattoonni kolleejjii macaafa qulqulluu Soiskoo dhufanii jiru. Misiraachoo wangeela Kiristoos kan jedhamu ministirii labsii wangeelaa nu wajjiniin jira. Addumaan waldaan kiristaanaa galata waaqayyoo dhaabbatteetu waggaa tokko hin fixini. Addaraashaan mana ga'u ijaartee kan nama keessatti tajaajiltu keessatti labsii wangeelaa ammoo keessuma baatee ji'etti yeroo 2-3 olloonni gurguddoon maal jedhanii akka isaan nama keessa deeman waaqayyoo haa beeku. Kanaaf hojii guddaa hojjetaa jirti jechuudha. Harka keessan gooftaatti ol kaasaa. Yaa Waaqayyo jedha. Yaa Waaqayyo. Waldaa galata waaqayyoo eebbisi jedha. Waldaa galata waaqayyoo eebbisi. Raajii of kalaa eebbisi jedha. Raajii of kalaa eebbisi. Ameen. Akkuma kana mishiinaroonni keenya waldaa makaana Yesuus caffee buraayyuu irraa dhufan jiru. Waldoota adda addaa keessaa kan dhufan jiru. Faarfattoota gurguddoo gidduudha qabna. Teoloojishiyaanota qabna. Barsiisota wangeelaa qabna. Namoota adda addaa dana gidduu jira. Namoonni kun jaallatanii of kennanii wangeela dhugaa ba'aa jiru. Inni waraabu kun fakkeenyaaf Raajii Yoosef jedhama. Raajii of kalaan achi waraabu. Namoota waaqayyoo qabu kanatu ba'e. Kan waaqayyoo ta'uun birriin hin madaalamu. Warqeen suufiin konkolaataan hin madaalamu. Kan waaqayyoo ta'uun gaafa afaan keenya walitti hodhame gargar banamee Yesuus gooftaadha. Ameen. Kanaaf isin har'a akka kan waaqayyoo taatan uumama kanatti agarsiiftaniif. Ameen. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Kanaaf utuu deemnu gara laaqana keenyaatti fuula deeffataa jirru taappellaa gajjigee jiru citee jiru argine waldaa qaallotaan marfamtee jirtu argine garam dubbiin jennee gaafa jeesgoonu waldaa guutuu wangeelaa jira. Kanaaf waldaa kana keessa kotteen keenya yoo ejjete abiddi keenyatti gad gurgurama. Waaqayyo dhuga ba'umsa kan weennee gibbii kana seenu. Kanaaf yeroo ammaa kana gibbii kanatti abidda gadi urgufuudhaaf akka nama awwaara irraa urgufuutti sana caalaatti qaanqee garroomsuudhaaf qophaa'a 1 2 3 Hallelujah. Yeroo ammaa kana raajii of kalaan maal akka jedhan gaazexeessaan keenya akka nuu gaafatu barbaanna. Raajii of kalaa guddaa sin jaallannaa waaqayyo sin haa eebbisu. Waaqayyo guddaa sin haa eebbisu. Naannoon kun maal jedhama? Naannoon kun kusaa'ee naannoo sabbataa keessatti kan argamudha. Aanaansaa sabbataa jala gala jechuudha. Aanaansaa sabbataa jala gala. Tol. Gamni isaa buraayyuudha. Bakki waldaan galata waaqayyootti argamtu. Amma aanaa sabbataa keessa jirraa jechuudha. Naannoon kun Sigaabeet jedhama. Akka inni dhaggeeffadhetti garuu sabbata jalatti argama. Aanaansaa sabbata jala. Eeyyee. Tol. Ganda jamoo keessatti argama. Ganda jamoo. Aanaansaa sabbata gandisaa jamoodha. Tol. Kanaaf naannoon nama irra dhufne kun waggaa lamaan kana kee dhufeen ture. Tol. Gaafa sana gara gararraa kanatti namoota 6 gooftaa fudhachiifnee turre. Tol. Jaan isaan irraa furramaan iyyee akka addaa ta'ee ture. Ergasii waldaan guutuu wangeelaa kun dhufanii qabatanii iddoo kanarratti waldaa kana ijaaranii lafa kana ijaaranii jiru. Kan jechuudha waldaan guutuu wangeelaa. Kun waldaa guutuu wangeelaati baay'ee namatti kan toludha. Tol. Seenee tajaajileen beeku anis dhufee mana kanatti arge baay'een galateeffadha garuu akkas ta'uu isaatti. Tol. Itti fufee garuu ministirii misiraachoo labsii wangeelaa kanaa baay'een galateeffachuu barbaada. Waldaan keenya akka naannoo kanaatti qophaa isheetii nama wajjiniin dhugaa baatullee amma ga'uu hin qabdu. Kanarraa kan ka'e immoo wal guurtanii amma kana taatanii mishiineeronni waldaa makaana Yesuus caffee buraayyuu irraas ta'e namoonni ministirii kana jalatti argamtan hundumti keessa manni barumsaa Soiskoo iddoo kanarratti argamee barattoota isaa fudhatee dhufee kana gochuu isaatti baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Hundeessaa fi abbaa mul'ataa ministirii kanaa mishiineer Qannoo Addisuu baay'ee waaqayyo barasaa guyyaasaa yeroo isaa naaf haa eebbisuun jedha. Gooftaan maccaas naa eebbisuu ulfaadha galatoomaa. Galatoomaa gooftaan isin haa eebbisu. Isaan kun mishiinaroota siin maaltu sitti dhaga'ama? Anaan guyyaa irratti carraaqqisee argachuu kootti baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Eenyuudhaati? Itoophiyaa teessoon jedhama. Eessarraa dhufte? Buraayyuu irraan dhufe. Kara kam? Barattuu. Kolleejjii macaafa qulqulluu Soiskooti? Eeyyee. Tole. Baay'een galateeffadha. Hundeessaa mana barumsaa kolleejjii Soiskoo obbo Qannoo Addisuu baay'een galateeffadha. Carraa akkasiin haalaachuu isaatti utuunni tokkoffaa utuunni carraa mana barnootichaa hin finne ta'e ani barachuu hin danda'u ture. Lammaffaa immoo carraa dhugaa baatii utuunni naan finne ta'e ani bahee dhugaa bahuu hin danda'u ture. Ayyaana na keessa jirullee baasee mul'isuu hin danda'u ture. Kanaaf guyyaa irratti baay'een galateeffadha. Mana barumsaa ijoollee barattoota mana barumsaa kolleejjii Soiskoo fi gaggeessitoota isaa hundumaa waaqayyo sin haa eebbisu jedha. Waaqayyo sin haa eebbisu. Ameen. Namichoota eenyu jedhamta?
Maqaan koo Lammii Tolasaan jedhama. Mishineer Lammii Tolasaa eessaa dhufte? Kanan dhufe waldaa Maqaan Yesuus Caffee Buraayyuudha. Gartuu dhuga baa'umsaa Maqaan Yesuus Caffee Buraayyuu keessaa dhufte? Maaltu sitti dhaga'ama? Ani guyyoonni kun guyyoonni har'aa kun guyyoonni akka kanaa kun guyyoonni nuyi itti dhuga'umsa kana baanu anaaf guyyaa addaadha jechuudha. Guyyaan itti guyyoota kamirrayyuu caalchisee ilaalu keessaa guyyaanni guddaan anaaf guyyaa kanadha. Guyyaa kana Guyyaan har'aa guyyaa biyya lafaarraa hundumaa si ilaala? guyyaa hundumaa naa caala. Sanbata guddaa guyyoota biraarrayyuu guyyaan guddaan naa caalu guyyaa kanadha. Maaliyaa? Guyyaa akkasii maal akka ta'e kanan hin beekne galgalumallee gaafa manatti galu yoo rafellee irribaa kaasee kanan gammadu guyyaan itti gammadu guyyaa kanadha. Gaafa dhugaa baatu? Gaafa dhugaa bahee manatti galu isan achi galee galgala isaa yoo gammadaan oolaa jechuudha. Amma bara baraatti dhugaa bahi. Ameen. Bara baraa yoo gammaduu barbaadde. Ameen. Eenyu jedhamta nama Waaqaa? Maqaan koo Mishineer Isaayyaas Ejjetaan jedhama. Tole waldaa kam? Waldaa Galata Waaqayyoo Buraayyuu Ashawaa Meedaarraatiin dhufe. Labsii wangeelaa geggeessaa jirtu? Labsii wangeelaa geggeessaa Maaltu sitti dhaga'amame? Baay'ee guddaa natti tole. Nama hundumaatti himneerra. Amantiin isaa warra keenya ta'anittis warra keenya hin ta'anittis lallabaa turre. Hundumtuu dhaga'aniiru. Warri mana keessa jiranis warri ala jiranis dhaga'aniiru. Baay'ee guddaa nutti tolee jira. Kanuma keessatti immoo namoota galateeffachuu barbaaduun qaba. Gara kanaa akkan dhufu anaanis immoo amanee amantii kana fudhee akkan immoo deebi'ee warra namanitti himu kan na godhantu jiru. Tokkoffaa irratti hundeessaa waldaa kiristiyaanaa Galata Waaqayyoo kan ta'anii Raajii of Kalaa Ejjetaa baay'ee galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo baay'ee kan na jajjabeessanii hundeessaa macaafa qulqulluu Sooyiskoo kolleejjii Sooyiskoo irraati Mishineer Qannoo Addisuu nama jedhamanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Kanatti aansee waan an jedhu hundumtuu warri kana sagalee koo kana dhageessan guutummaan keessan Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa akka ta'e fayyisaa lubbuu keessanii akka ta'e erga amantanii booda warra namanii jiranitti akka isin himtan baay'isee cimsee isin gaafachuu barbaada. Dhaamsa dhaamuu keeti? Dhaamsa isinii dhaama. Yesuus karaadha. Yesuus jireenya bara baraatti karaa nama geessuudha jechuudha. Eebbifame. Isin eenyu jedhamtu? Eeshiyan immoo maqaan koo Abrahaam Waleen jedhama. Eessarraa dhufte? Kolleejjii Macaafa Qulqulluu moo waldaa moo? Kana irraa dhufe kolleejjii Macaafa Qulqulluu Siyuskoo irraan dhufe. Egaa wanti natti dhaga'ame akka guyyaa har'aatti waan ajaa'ibsiisadha. Sababni isaatu labsiin wangeelaa humnaan guutumaan guututti lafa wangeelli hin geenye ga'uudhani hafuurota hamoota fi kumaatamatti kan lakkaawwaman hedduutti kan lakkaawwaman guyyaa har'aa kanatti namoota Waaqayyoo harka isaatiin uummate kana gallakkisuudhani gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Dambali'uun humna hafuura qulqulluu akka ajaa'ibaatti qilleessa keessa lafarra namoota hundumaatti dhaga'amuudhaan gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Sichisi ammas itti daballeetu sagalee Waaqayyoo kana hin lallabnaa. Hojii hafuura hamootaa yookiis immoo hojii xonqaawotaa hin diignaa misiraachoon dubbii Waaqayyoo itti fufee hin lallabama. Ameen. Eenyu jedhamtu isin? Haya ani Mishineer Wandee Tashomaan jedhama. Tole. Kanan dhufe magaalaa Buraayyuu mana Macaafa Qulqulluu Sooyiskooraan dhufe. Tole. Achumarraan asitti argamee jira. Waaqayyo guyyaa irratti baay'ee na gargaaree jira. Hunduma keenya gargaare. Lubbuun hedduun gooftaatti dhaga'eera. Kan itti amanallee baay'eetu jira. Akkuma kana gara baraan 2010 kaasee hojii mishineeritti bobba'ee kan jiru gammachuun koo baay'ee irraa fadha bara sana kaasee jiru. Akkuma kana ani faarfataadha. Gaafa deemee faarfannaa fadhurra gaafa ni wangeela namatti dhugaa ba'ee Yesuus karaa dhugaa jireenyaa akka ta'e namatti hime gaafa galu afaan haaraasaan bulaa mul'ataan argaan bulaa guutamaan bulaa gaafa hundumaa jireenya koo gammachuu qabaa jechuudha. Har'as gammaddeetta jechuudha. Har'as baay'ee garaan koo gara fuulduraatti hoo? Gara fuulduraatti immoo ofii koo aarsaa godhee jireenya koo aarsaa godhee qabeenya koo aarsaa godhetanii keessumaa dhaamsa inni qabu gara mana Macaafa Qulqulluu Sooyiskootti kottaati baradhaa. Sababni isaa maaliif macaafota mana barumsaa isa kaayirraa adda kan wanti isa godhu manni Macaafa Qulqulluu kuni deemee wangeela labsuusaa deemee mishineerii yookaas immoo dhugaa namatti agarsiisuudhaan adda ta'e waan jiruuf kottaa isa biratti illee galmaa'atii barumsa illee itti fafadhaan jedha. Baay'ee isin galatoome. Addeen faayinyu jedhamu. Maqaan koo Maskaram Subbooqaa Baay'isaan jedha. Tole. Eessarraa dhufte? Kanarraa dhufe waldaa Caffee Buraayyuu mishineerirraa jechuudha. Tole. Dabalataan immoo mana barumsaa Sooyiskoo Tole. irraatiin dhufee jechuudha. Kanaaf guyyaan har'aa guyyaa addaati. Sababni isaas yeroo itti dhugaa baanu waan ta'eef yeroo itti dhugaa baanutti sabni baay'een gooftaa Yesuus Kiristoos waan fudhataniif fayyisaa lubbuu isaanii fudhatanii waan fudhataniifiti nama gara Waaqayyootti fiduutti gammachuu guddaan natti dhaga'ama jechuudha. Eebbifame. Isin eenyu? Ani maqaan koo Tolee Bashuraa Barkeessaan jedhama. Waldaan irraa dhufe waldaa Galata Waaqayyooti. Bakki ani jiraadhus naannoo ganda Gafarsaa Nuunnuuti kusaayii tokkoffaa keessa. Ani wanti guyyaa har'aatti dasna jedhu wangeeluma deemee dhugaa ba'uu kootti iyyuu amma bara kana keessa namni baay'inaan deemee wangeela dhugaa ba'an jiru.
waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin masakkaraan jiru. Keessumaayyuu immoo ergi waldaan galata waaqayyoo iddoo kanatti dhaabbateetu namni waa'ee wangeelaa fi waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uu jammare malee waldaa baay'een naannoo kana hin jira ture garuu kan dhugaa ba'an hin agarreen. Naannoo kana kanan jiraadhe naannoo waggaa 5ffaati. Waggaa 5 keessatti waldaa dhugaa baatu nagar. Waldaa dhugaa baatu. Waldaan galata waaqayyoo gadhaabate waggaan kun garuu dhugaa ba'aa jira. Waggaan kun ji'a 5 waan ta'e waan akkasii keessa jira garuu waldaa amma kana keessatti deemtee dhugaa baatu hin agarre reefu waldaa galata waaqayyoon argee. Kanaaf waldaa galata waaqayyootiin maal jettaan? Waldaa galata waaqayyootiin ammallee bara baraan deemanii waldaa hundumaa irratti bakka deemanitti miilli isaanii miilla wangeelaa akka ta'u deemanii waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhugaa akka ba'ani nuuf jedhee dhiiga isaa dhangalaasuu isaa nuuf jedhee qaraanii irratti fannifamuu isaatiin deemanii dhugaa ba'anii saba baay'ee akka isaan warra badanii jiran deebisan illee isaaniif yaada jajjabinaa nan himaa. Anillee isaan faana ta'e bakka isaan jiranitti kan nuyi jiraannu waldaan galata waaqayyoo kuni kiraayii keessa. Waldaa mataa ishee of dandeessee lafa mataa ishee illee argatte iddoo dhaabbataa iddoo kanatti utuu isheen argatte anillee keessa jiraadhe baay'ee dasna jedha. Anillee amma kan hin yaadde waa'ee dhuga baatii kana keessatti tarii yoo deemanii ammas iddoo fageenyarraa lafa bitatanii dhuga baatii kanaan isaan biraa nafaa laata. Safara kana hin jiru waan ta'eef dhuguma amma irraatti iyyuu nagarre kan deemee dhugaa ba'u hin jiru. Kanaaf anillee tarii isaan biraa namni wal biraa hin deddeemaa hin fagaata waan ta'eef carraa kana argachuun na baalaata jechi jedhamu natti dhagahama. Baay'ee isaaniif illee jajjabina nan himaa. Waaqayyoo waldaa galata waaqayyoof naannoo kanaaf lafa kenne akka galma guddaa ijaarrattu hawwitaa jechuudha. Hawwiin koo kanadha. Amantootaaf illee kanuma dhaamta. Amantootaaf illee kanuma dhaama. Waaqayyoo fedha keessiif haguutu. Barumsa kana argadhee barachuu koof carraa kana argachuu koof. Carraan kun carraa kana hin arganneen ture carraa kana argachuu koofi. Waaqayyoo na galatu. Baay'een isaaniin galateeffadha barumsa mishineerummaa kana kan na barsiise akkam baradhu kan godhe isaanii waan ta'eef karaa isaanii waan baay'ee waan an argeef isaanii illee baay'een galateeffadha. Qannoo addis warra jedhaman isaa illee buraayyuu